Hi guys, akkam nagaa keessanii ani nagaa kootii galata rabbii. Warreen chaanaalii kootiif haaraa taatanii chaanaalii koo subscribe godhaan isiniin jedha jalqaba irratti. Viidiyoon ani gadhiisu ammoo like godhaan jedha. Akkasumas viidiyoocha erga ilaaltanii xumurtanii booda share gochuudhaan hiriyoota biraatiif akka qaqqabu gochuu dandeessu jechuudha hiriyoota koo. Har'a ammoo bilbila waa'ee bilbilaa keessaa wantin isinitti himu akkamittiin bilbila keenya namni tokkoyyuu bilbila keenya fayyadamee akka bilbiluu hin dandeenye gochuu akka dandeenyudha jechuudha. Irraan isinii deebi'a, isiniif galuu dhiisuu danda'a. Bilbila keenya fayyadamee namni nama biraa irratti akka jechuudha. Bilbila keenya fayyadamee namni bilbila biraa irratti akka bilbiluu akka hin dandeenye gochuu jechuudha. Akkas gochuudhaaf jalqaba irratti maal goonaa? Iddoo bilbilaa ittiin bilbilan irra galla jechuudha. Iddoo kiipaadii jechuudha. Isa yoo tuqnu bakka bilbilamu galla. Isa booda bilbila akka namni tokkoyyuu amma fakkeenyaaf chaarjiirra keenyee bilbila keenya chaarjiirra keenyee namni ittiin bilbilee nu rakkise yoo ta'e kun baay'ee furmaata jechuudha. Kan biraas ta'uu danda'a. Namni akka hin bilbilleef bilbila keenya fayyadamee birrii nu jalaa fixuu danda'a waan ta'eef akka hin fayyadamne gochuu akka hin dandeenye gochuudhaafi jalqaba irratti mallattoo urjii al tokko gadi tuuttu isa booda 31 isa booda mallattoo riqichaa jechuudha. Isa booda ni bilbiltu. Outgoing caller service enabled jedha. Outgoing service enabled jedha. Akkasuma ammoo amma yoon amma irra deebi'ee isinitti agarsiisuudhaaf 31 mallattoo maslaalee jechuudha. Mallattoo riqichaa jechuudha. Isa inni bilbiltu kun outgoing caller ID service was enabled. Akkana jechuudha. Akka namni biraa irratti hin bilbille gochuudhaaf amma bilbileen isinitti agarsiisa check gochuudhaaf bilbileen isinitti agarsiisa kun bilbilaan jira jechuudha. Hin cufa jechuudha fumaan. Maaliif ani akkas godheera ka hin cufa jechuudha. Erga akkas goone ammoo godhamuuf dhiisuusaa wantichi sarviisii akkanaa irra jiraachuuf dhiisuusaa ammoo kan ittiin barru mallattoo urjii al tokko gadi tuqnaa isa booda mallattoo riqichaa isa booda 31 mallattoo riqichaa. Bilbilli kun akka hin bilbille godhameera moo kamii waan jedhu kun godhamee jira waan jedhu nu dhufe jechuudha. Isa booda akkasuma waan kana irraa balleessuudhaaf immoo akka bilbila nama biraa irratti hin bilbille isa goonu kana irraa balleessuudhaaf immoo wanti nuyi gochuu qabnu mallattoo riqichaa al tokko gadi tuqnaa isa booda 31 isa booda mallattoo riqichaa gadi tuqnaa jechuudha. Isa booda ni bilbilla. Disable ta'eera jechuudha. Amma yoon bilbile ni hojjeta jechuudha. Amma yoon bilbile ni hojjeta jechuudha. Sila ni didee ture jechuudha. ጤና ይስጥልን ni hojjeta jechuudha. Kana jechuudha hiriyoota koo baay'ee galatoomaa waan waliin turtaniif share like gochuun dagatinaa. Chaanaalii koo kana ammoo subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Namoota birootiif subscribe godhaa jedhaati namoota baay'ee gara chaanaalii kanaatti fidaan isiniin jedha. Galatoomaa.